Raadiyoo Simbirtuu. Waaqa gurraacha, waaqa Oromoo, waaqa bokkuu sibiilaa, waaqa shanangataa, waaqa sagaltaman garbaa, waaqa salgan booranaa, waaqa ciicoo gurraattii, waaqa siiqqiyaayyoo, nagaadha walitti nu deebiste waaqa waliin nu dubbachiis nagaaf kabajisiifa haa ta'u, handeeme nagaan haa galu, fayyaaf nagaa nuuf haa kennu, waan dhalatte haa guddatu, waan guddate haa buru, barri nagaa haa ta'u, bariin nagaa haa ta'u, gaarga nagaa haa ta'u, guddinni nagaa haa ta'u, galgalli nagaa haa ta'u, ganamni nagaa haa ta'u. Handuula mirgaan haa galu. Kanneen Oromiyaas haa ta'u biyyan baateessanii raadiyoo simbirtuu caqasuudhaaf torbee guutuu nu eegaa turtan nagaan keenya kabajaa dambalii qilleensarraan bakkuma jirtanitti simbiraa ga'u. Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya alaamanni maatii waatiin isin nagaa. Har'as akkuma durii sagantaa keenya oduu isin dhageessisuun tokko jennee eegalle qophiiwwan idilee lamaan walduraa duubaan bakkuma jirtanitti gurraan sin geenya. Amma oduu saatii kanaa kan qopheessee fi isin dhageessisu maayikii gara gammadaatti hin dabarsa. Akkam jirtan dhaggeeffattoota keenya oduu isin dhageessifna oduu isin dhageessisu an gammadaa baroodaati. Addi bilisummaa Oromoo waraana mootummaa Itoophiyaa haleele. Amajjii 20 bara 2014 Wallaggaa Bahaa Ona Heebantuu bakka Ataballaa jedhamutti waraanni bilisummaa Oromoo haleellaa waraana mootummaa irratti fudhateen loltuu tokko ajjeesee 4 ammoo madoo taasise. Haleellaa kanaan kan ajjeefame loltuu Fallaqaa Mollaa yeroo ta'u loltoonni Hayilee Balaay Fiqiree Tasfaa'uun fi Ahmad Abbaa Gojjaam jedhaman ni madaawan. Tarkaanfiin kun kan fudhatame loltoonni mootummaa duula sakattaa bahan wayita bosonatti ibidda qabsiisan akka tahe addi bilisummaa Oromoo hubachiise. Uummanni Oromoo Shawaa Bahaa Ona Fantaallee loltoota mootummaa irratti tarkaanfii fudhate. Godina Shawaa Bahaa Ona Fantaallee ganda dirree sadeenitti loltuu mootummaa uummata rakkisaa ture Kamoogas Yohaannis jedhamu tarkaanfii uummanni irratti fudhateen ajjeefame. Ajjechaa kana haaloo bahuuf uummata naannichaa irratti bobbahee dubartoota bishaan waraaban dhaanaa kan ture ajajaa 50 Taklaay jedhamus uummataan reebamee garmalee madaawuun hospitaala seensifame. Aara kanaan poolisoonni federaalaa obbo Taahir Shoolaa ajjeesanii obbo Boruu fi obbo Fantaallee namoota jedhaman madeessan. Itoophiyaa keessatti imaammanni lafa gurguruu bu'aa hin finne jedhame. Aljaziiraan qophii dastiriin jedhamu irratti dheengadda akka dhiheessatti biyyattiin guddina diinagdeetiin fooyya'insa agarsiisaa jiraattus ammas uummanni miliyoona 30 tahan nyaata barbaadu. Addatti ammoo lafa qonnaa abbootii qabeenyaatti gurguruun uumama naannoo mancaasee uummata qe'ee irraa buqqisee hambaa seenaatis balleessa jedhe. Kana malees jiruu fi jireenyi namoota lafarraa buqqaanii hin jijjiiramne. Tajaajilli hawaasummaa fi hojii qabachuu uummata saniif hin jooyneef. Inumaatu abbootiin qabeenyaa oomisha isaanii gabaa alaatti geessanii gurguratu. Gamma biraatiin ministeeriin qonnaa biyyattii ammoo saamichi lafaa hin jiru jechuun caffee biyyoolessaatti himan. Gabaasaa hojii dhiheenya dhiyeessan keessatti abbootii qabeenyaatti lafa gurguruun diinagdee biyyaa guddisa malee akka garteen tokko jedhanitti miidhaa hin qabu jedhan. Gamtaan Afrikaa Kora Idilee 22ffaa Finfinneetti taa'aa jira. Hogganoonni biyyoota dhimma lola Suudaan Kibbaatii fi Riippablika Jiddugala Afrikaa keessatti deemaa jiru irratti xiyyeeffatanii mari'achaa jiru. Koomishinarri gamtichaa Dr. Dilaamiin Zuumaa wayita walgahii sana banan warri Suudaan Kibbaa dhimma dhuunfaa lakkisanii kan uummataa fi biyyattiif dursa kennuun waliigaltee nagaa mallatteessan kabajuu qaban jedhan. Lolli Riippablika Jiddugala Afrikaa keessaa lubbuu namoota hedduu galaafates hatattamaan dhaabbachuu akka qabus dubbatanii kanaafis golli nagaa mootummoota gamtoomanii humna nagaa buusu gamasitti erguuf kan murteesse waan gaariidha jechuun simatan. Kana malees korri kun mata duree qonnaa fi wabii nyaataa Afrikaa jiru jalatti uummanni ardii isaa nyaataan haala itti danda'u irratti imaammata qophaa'e irratti mari'atan. Mootummoota gamtoomanitti bakka bu'aan bahaa fi jiddugala Afrikaa Dr. Carlos Lopez akka jedhanitti jiruu fi jireenyi uummata Afrikaa harki 60 ta'u qonna irratti hirkata. Garuu oomisha qonnaatiin Afrikaan ammallee hedduu duuba jirti. Mariin gamtaa Afrikaa kun miseensota 10 kan of keessaa qabu
gola nagaa eeytuu filatee kaaja'ame eegama. Guyyaa tokkoon duras bara 2063tti guddinni ardii sanii maal akka fakkaachuu qabu kan akeeke imaammanni tokko Sudaanitti mari'atamaa ture. Dhaggeeffattoota keenya oduun qabanne hanganaa qophiilee hafan waliin nagayaan tura. Kanneen yeroo dhiyootti mana dhaabdanis haa ta'u mana dhaabuudhaaf deemtan dhaggeeffattoonni keenya sirbaa cidhaa addisuu karrayyuu kanatti akka gammadan abdachaa amma dabareen kan simbooti. Qophii simboo har'aa kana keessatti walaleessaa barataa digirii 3ffaa kitaaba kan barreessu dandeettii hedduu qabu keessumaa tokko qabna. Beekan Gulummaa Yuunivarsiitii Finfinnee irraati. Har'a komee qaba. Komee isaa immoo walaloodhaan ibsateera. Maal kumate laata? Muuziqaa gabaabduu kanaan isumatu isinitti hima. Egaa uumamaa wajjin illee maamilan ture haa ta'uutii garuu yaadni tokko natti gaafa dhufu dachee yookaan lafaa wajjiniinanii haasaa tokko godhee haasaan godhe keessatti garuu dacheen baay'een kumadhee kanuma walaloodhaan qindeessee walalochi akka kana jedha. Yaalasaa yaadachee dandeessuu hundumaa gurra kee as qabimee waa tokko sitti himaa kan garaa koo ture komii kumaatama gaaffii koo deebisnaan sittan araarama. Sifaarsaa yeroo turre booqa faa qabanne cooma faa muranne itittuu unanne waadaan nyaattu jennee hedhatu si abbanne har'a maal taanaanii walirratti kaane akkas jenneeti kan sifaarsaa turre waaqa sagadannee siinitti aansine dachaniitii waaqaa jennee si waammanne waa'ee iyya keenyaaf gurra qabdasee jaartii garaa margaa irri kee midhaanii gara bal'eechi koo jalli kee bishaanii nutootiin tuffanne akka warra kaanii ati nu qaanessuun kee maaluma dhufnaanii
sirra horree yaafnaa, sirra qonnee nyaannaa, sirra buburraan'ee tattaphannee gallaa, hunda dandeessuu koo beekaadhaaf wallaalaa, gaaffii koo deebisii dinnaan wal ilaallaa. Akka jechaa turreen dachee yaa dinqisuu, yoo sooressa nyaatte hiyyeessan jibbituu, qabeenyas ilaaltee qommoo naman filtuu, shittoo qabus shittoo lamaanuu balfitu, gaafa akkasiin jennu maaf garaanuu laaftuu. Amma kana booda si faarsuun koo hafee, nagaayyuu siin gaafu tumaaluu dhufe, yeroo sirra deemnu nyaara koo gudunfe, wajjin jiraachuu hin yaadutti fufe. Yaa lafaa dhagayii dhimman sirraa qaba, gaaffii tokko miti kumaataman qaba, sammuu koottane eessarraan jalqabaa, anoo gaaffiin qaba kan barii barraaqaa, iyyisuman karaarus eessa abbaa koo naqaa. Gaaffii hedduu keessaa kan garaa koo raasu, gootota koo fixxe warreen ani faarsu, warrirratti nyaatte hangafa affisuu, qaxxamsitee nyaatte siinomtuu sin quufsu, naan deebistu taanaan gonkumaa sin dhiisu. Meerre eessa keessi sabboontota Oromoo, durattuu Daalloofaa, Hajii Adamsaadoo, dhugaaf kan wareegaman kan nuu dhiisan yaaddoo, mo'ee yaaddoo dhabe meerre shamsii shamboo, siinan jedhaam lafaa hin deebistuu abboo. Oliiqaa Dingilii, Abishee Garbaafaa, Elemoo Qilxuu fi Zawgaa Booji'aa, Diraartuuf Kuulanii, Alamuu Qixxeessaa, maaliif hin deebistuu maal si goonee waamsa. Warreen arfan qalloo kan goodaa Harargee, gaaroo kumsaan dhabee an kanaafan aare, Mustafaa Harowwee, Meerri Haajii Roobalee, Timaayyoo Eebbisaa, waan fuudhee wallaalee. Yaalammeessaa boruu, jireenyaa ayyaanaa, badhaasaa dilgaasaa, mee kottaa isin eegnaa, godhicheessa jira Hayilamaariyaam Gammadaa, gumaa jarreen kanaa handachirraan barbaada. Jaagamaa Badhaanee, Abdiisaa Aagaafaa, Hayyicha Oromoo, obbo Baaroo Tumsaa, obboleessa isaanii Qees Guddinaa Tumsaa, eessa keessa dachee Guddisaa Annisaa. Warreen qaroo ta'anii keessaa filattee, hafuura dhokfattee, funaannattee fittee, hayyoota koo hedduu ooftee galaafattee, maaf layyisiista naan deebistu dachee. Taaddasaa Birruufaa goota eenyummaa bu'e, waaqoo guutuun dhabe meerre eessa bu'e, Maammoo Mazammirfaa bishaan maalii hudhe, dache naan deebistu maaluman si godhe. Eebbisaa Addunyaa, aartistii beekamaa, Roobaa Abdii dhalee, meerre Giishuu Jaarraa, hundumaa kabaafaa, Kumalaa Mirkanaa, maaluma si goonaan nyaattee lafa nana. Ofiyyaa Muhammad gootittiin yaadaddaa, ibsituu Margaafaa kaman irraanfaddaa, Mootii Gurmeessaafaa Tasfaayee Hundeessaa, warra seenaan beeku qabsaa'ota keessaa. Gammachiis Mul'ataa fi Damisee Tacaanee, qabsaa'ota hedduu fi goota baay'ee dhabne, kumaatama horree harka qullaa hafne, jamaa lafa kana maal goonu dachaane. Yaa Nabii Gammadaa maal ol dhaga'i, yaa Elemoo Qilxuu, yaa Magarsaa Barii, nu toobsa finne maaf nuun dhufu barri, nu gadhiisi dachee jaaraa Sheek Baaqii. Yaa Sanbatoo Luboo, yaa Haajii Daraaraa, wanta keessatti mee ka'aa ilaalaa, yaa Jukii Baarentoo, yaa Caalaa Baqqalaa. Silliqinsee fixee maal lafti nu laalaa, yaa Muhammad Amaan, yaa Saattuu Yusuufii, maal calliftanii ciistu utoo si yaannee du'uu fi dagaaga baayisaa wayyaanuu nuurii jigii dachee isaan fixuu kee sababa maaliiti. Abdii Qopheen dhabee Gishaa Bishee Jaarsaa, yaa Maammee Qaasiin koo, yaa Jaarraa Uddeessaa, Mustafaa Idris gootawwan kaleessaa, Kaasa'uu Naftee fi Tasfaa'uun Camadaa, yoon hunda isaa hin garaatoo sin gaddaa, dache nu gadhiisi maaloo
Oromoo barbaada. Ismaa'eel yaa tarrafaa kumbii yaa guutamuu hawaas yaa alamuu kiisii yaa roobaa hanaalee mee fala nuufanii dacheetu nuun oodee maal gooneetu tani. Yaa tasfaa'ee naggaa yaa kadir adamii yaa dooktar tamasgeen yaa zahaaralii rabbii nuu kadhadhaa maaloo maal taatanii nyaatee quufuu dideen nuu gamsiiseen latti. Addoolaa dallaafaa waaqoo fulaa jiru habiib kadir goobanaa maaloo maal si biraa fuutu. Baalchaa tolaan dhabee warra goodaa jiru dache ol nu tuffi nuti amma siinillu. Hiddatu hidhaa iddoo kan kaawwatte lammaa warqee fidi hasan raashii nyaatte yoosee baabaachi eessatti naqatte yaa lafaa yaadache maalumaafuu qabdee yaa lafaa yaadache maaloo maal si goone waan horreef waan qabnu sumaan kennee dhabne namoota ciccimuu durbuuf ta'e qooda si eebbisnu maaloo si abaarree yaadache yaa lafaa nu warra gumaati warra nyaatteefitti amma nuuf iddutti jaarsas hin arganne cittus nurraa citi gumaa nama keenya baasuu hin hafuuti ta'uu baannaan garuu kophaa kee haftaati. Ogeessota dhabneen namoota gaggaarii warra biyyaaf hundee jaalleewwan koodurii dacheen salphiftee nuuf hin tolleen lafti yaa waaq sumatti dhiibne maaloo nu gargaarii. Rabbi nagaan bultee rabbi nagaan ooltee jennee si kadhannaa ati maal nu goote. Lafa kanarratti sumaanoo uumamne garuu gaaffii qabna maaliif faffacaanee rabbi gungumaa koo yaa abbaa hundumaa koo sitti gatee dhiisee gargaarii saba koo lafatti nan dhisii dhiiga gootota koo nuufis ka'ee daraa maaloo guyyaa tokko shumburaa fittaalaa yaa rabbi si caalaa jennee si faarsina gara kee si laallaa kumaatama keenya tokkicha kee caalaa hojjennee jiraannaa. Deemuu oolchi bala. Yaa abbaa nafaa baasaa keetan jalaa baasaa roobdeen qilxita jeedeen dhimsita baala midhaan gootaa baanaa ilma gootaa maal olmaan Oromoo hundoo kan goota. Yaa dabalee shaayii kan midhaan nyaanne kan bishaan hin dhugne kan moofaan uffanne kan doofaan tuffanne kan uumeen daganne kan soban dubbanne suma abdanne. Oltanii bultaniitu caalaa wanta hundumaayyuu yaa rabbi si caalaa saba gaanfa Afrikaa akka cirracha galaanaa yoo akka baay'inaa maaltu Oromoo caalaa. Egaa yaa Waaqayyo ani kana booda lafa siin qomadhu maafan ittiin ooda hiree koo naaf laadhu ani soo namadhaa lafa abbaa koo irratti eenyummaan kadhadhaa. Mutoo garraamiidhaa si dadhabee jenne. Akka warra kaanii soo maarsiin kajeelle ijaa baafachuufoo dhoofnee sinaleelle kukkunnee si gatuu soo nutoo hin wallaalle goota kumaatamas keessa uwwaallee erga durii durii atoo nuuf hin tolle warra kaaniif malee atoo nuuf hin taane yaa lafaa yaadachee maaluma si goone galatooma. Ammatti dachee qomatta. Dachee gumaallee irraa barbaaddaa dachee hin doorsiftallee dacheellee himatta. Otoo dacheen kun waan itti jettu kana dhageesse haaloo sitti qabatte narraa bu'e otoo siin jettee garam deemta? Wanta guddaan egaa amma tokkoffaa dache kun tunarraa bu'e naan jetti ta'e anis iddoo irraa bu'u iddoo biraa tolfadhee isheen immoo dache kana iddoodhaa dhabamsiisee kan dache kan biraa uumachuu nan danda'a. Amma garuu gamnummaa kee dhumarratti araarfatteetta dhiisee maalan godhaa jette fakkaata. Gara oliistis immoo oliyyatteetta innumti haa caalu jettee gama qaama olaanaatti simattee jirta. Ati akkamitti kana hortee beekan walaloo barreessuu kana? Kan nama dhibu anaaf amma baay'ee itti dhiphadhee miti amma fakkeenyaaf yeroo tokko walaloon binaa dhufe amma ani gaaffee dhi'ee kan nama hin dhalatiin nama dhalachuuf jedhu kan hin dhalatiin jedhee kan itti barreessa.
takkammoo bineensotuma lafa kanarra jiranitti illee iyyata guddaa baneen ture yaa bineensota maal nuti godharee bineensotatti iyyata baneera. Ani walaloo akkasii kana gara walaloo dhibba lamaa olii kalaqee lafaa qabaan amma walaloon gosa akkasii falaasama gurguddaa kan qabanii fakkeenyaaf keessumaa anuu gaabbee du'ee jedheedanii namoota alachuuf jedhanii fi warra garaa jiran akka isaan biyya lafaa kanarra hin dhufne yeroon itti dhorkeessaa nama walaloodha. Akka warqee gujii baay'ee kan bareedu kan sargee hundarraa keessa namaa hubatu nama hundumarraa ijaarraa kan boontu si jaallerraa maloo maal wayyaa yaabatu akka warqee gujii baay'ee kan bareedu kan sargee hundarraa keessa namaa hubatu nama hundumarraa ijaarraa kan boontu si jaallerraa maloo maal wayyaa yaabatu. Enjiru biyyarraa bareedu nagaatti makaraa si baasee dhiseetaan warraaqe warqii mormaa keerraa caalti gaatiiftu ol baasee gaabusee si jejjiraa biiftu bareeduun Oromoo na kenne waaqarraa ishee seegaloo jaallerraa oneerraa amanamtu baay'ee akka warqee gubaa namna kaashee jiru kan shee ajaa'ibaa waliin kan fakkaatu bareeduun qal'ooboo waliin kan fakkaatu hootoo gaasii eegaa waliin kan fakkaatu balballi uneekoo waliin kan fakkaatu baana meesii eegaa. Amma tokko lama jennee qophii xumuraarra geenyeerra. Qophiin itti aanu qophii imalaati. Qophii kanaan yaadaan isin fuunee Afrikaa gara magaalaa guddittii Keeniyaa Naayiroobii isin geessina. Achitti hawaasni Oromoo qophii addaa tokko sanbata darbe qopheessanii turan. Maalinni laata? Qophii imalaa itti aanurraa dhageessan. Maarree nu waliin turaaka. Gaafa majjii 25 bara 2014 qophiin tokko Naayiroobiitti qophaa'ee ture. Warri qopheessanis waldaa hawaasa Oromoo achi jiran, dargaggootaa fi shamarran Oromoo, waldaalee amantii fi aartistoota Oromootiin ture. Sababiin isaas yaadannoo aanolee fi calanqooti. Seenaa darbe beekuun immoo fuuldura garamitti akka deemaniif nama qajeelchaa jedhaniitu. Dhaloonnis irraa waan baratuuf. Har'as Oromoonni sirna garboonfataatiin bitamaa jirraa jedhanii komatu. Itoophiyaanis akkuma jalqaba afaan qawweetiin ijaaramte sana har'allee ammas nu saamsisaa, nu hidhaa, nu ajjeesaa jirtii jedhuun Oromoonni. Madaan keenya kaleessaa otoo hin qoorin nurratti sirbanii sirbisiisu, nu ajjeesuunillee aadaadhuma isaan barsiifatan sana har'as itti fufee jiraachuuf ragaadhaa jedhu namoonni achitti nuti isaan dubbifne jechuudha. Qophiin Naayiroobiis kanarratti xiyyeeffateetu kan inni qophaa'ee ture. Akka warri irratti qooda fudhatan nutti himanitti. Walaloolee, diraamaa, tiyaatira, sirboota, agarsiisa viidiyoo fi barumsillee dhiyaatee ture qophii sanarratti. Qophiin imalaa har'aas kanuma irratti xiyyeeffata. Qophiin sun akkuma duudhaaf aadaa Oromootti eebba manguddootiin eegale. Oromoo haqa fi harkatti caayaa fi gatteessu rabbiin
arraan kana dargaggoonni akkatti nu argamuun kun gammachuu fi gola rabbi warra bilisummaa isaaniitiin akka inni barbaadatu rabbi isin haa godhu isin iyya kanaafuu waan na dhageessisanii Eebba manguddootaa kanatti aanee walalooleen, sirboonni, diraamaan, barumsi adda addaa dabareen dhiyaataa ture. Mee walaloochi irratti dhiyaatee ture keessa kana dhaggeeffadhaa. Seenaan isaanii tanaa tokkottuu qammantuu kana mashoonni dhaaddee gootummaa dhufirtu naftanyaa waraabuu qolliin dhaabbattu yartuun falfalaa fi siinii hoogganamtu nama ajaa'ibaa yeroo hedduu nama dhibaa yoo angoo jettu arraas nyarqoo isaanii hoggura qaleessaa yoo yaadachiifti akka saree maraattii olii fiigdeeti ilmoo qofaa buunii turraa illee naatu mataa ol qabatti laata akka mabbaa isii garuu feetti gaafa dhumaa kaate dheeriin tarbiyyaatii dheeriin qoofti afaallee caarutti dubbatti lubbuun osoo haaduu qalabata. Sareen haada huttee gidduu gabaabsite ajjuusaan dhamaatee seenaa jaldeessaatii akka seenaa boodee toleessa. Sayoom dagatama dhiigni dhangala'ee akka galaanaatti guutee laga yaa'e qulqulli kaleessaa arrallee hiitee eelaa rabbee hamaa ijaan hojjete arraas waan dhiifnee badaa keenya mutaan diddiruutti ka'e. Waa'ee rooboo alagaa kan tokkummaa gaalabduu osoo hin jeellachiin oromiyaa osoo afaan biyyee biyyattii. Dubbadhu yaa wallee dubbadhu yaa raayyaa akka diinni itti gate ilmaan ayyaa hin callisin lakkiinaaf hin borrooyyaa. Silaaloo guddaa seenaa gaafa kaanii tullu jirtu isheen sodaatanii dachii arsii baalee maatii garabanii hayyuu guutamee kan irraa qisaasanii maasuu qabate. Ilmaan sikkoo wantoo jiran qaama isaanii dubartoota harma dhiiraan qaburanii qaama saalaatillee irraa mugaranii taankii fi badaa lafaa kunuursanii jarri hin dandeenye naftanyoonni hattuun barbaadu hambifne akka nuti warree dachiirra baay'anne akka kan dhalatee soofee hin guddanne oromoonni lubbuu kan jiranne kaayyoo isaanii akka biyya lamaan taane taasisuudha ture jettee baafnaaninne wayi siyaasa godaanni sayyaa halluu biyyaa malee dubbadhu yaadachii dubbadhu aanolee dubbadhu ati siyaa gullallee dubbala kaneessaa hojjesoo manneesaa bineelda kaawwate nun dhoorree keessaa haroo garaa kiyyaa hangaan ofii godhuu maaltu qabbachiisa. Yaa calaqqoo calii yaa calaqqoo laa sirratti keessatti goota bilaa yaa dirree daabanii uldalatee tuulaa gootonni oromoo eeboo fi machaadhaa karranii fi foddoon fankii dhabdi tuulaa subba jiifatee fi madaama cuqqaalaa gormi tu'u seenaan ni jiraatti silaa garuu hin beekne nutti taate faallaa lafee dhabdi seenaan qabrii galtee lafee dhabdee yaada gaafa si eegalee hanga har'aattillee alagumaan bulla gaafa si eegalee hanga har'aattillee alagumaan bulla. Gurguruu daagalmaa qabriiruu baafuu biyyaa teessoo mallachaa addaan baaftuu dubbii maaltu si jijjiiree si godhe kun dubbii ati hoo kanalli arbaa rabbaa keenyaa takkalloo bareeddoo gooftaate koollenyaa eenyu si taasise gaafteessoo malkanyaa. Maacalli taatee gabbaa mootii gaaraa turirraa argaadhaa tokko gocha malaa tokko sochuu keela na dhibde har'aa fuula sadi badhuu kanarra qalloolaa dubbii ati sibii danda'uu fuula mi'addaan naafraasii waan na dhibee jira dubbiin ciree dhuftee ja'amuu maalirra. Seenaa akaakillee yoo yaadatu arra garaan dheeraa lafti isaanii arguu dhimma ijatoo irraa dhangala'aa. Mallaa gurguree lafee qaxxaamuree horree gatuudha. Gurgura kaleessaa arrallee hankunoo
Sirboota achirratti dhiyaatan keessaa immoo tokko kan Faaxeeti. Uummata yaa'eef barumsa kenname keessaa tokko kan akkas jedhu ture. Seena barreessitoonni warri Awurooppaa haa ta'u, warri seenaa barreessu keessaa seenaa Oromoo sirriitti barreessanis ni jiru. Warri immoo seenaa Oromoo deebi'ee jallisanii bifa biraan barreessanis jiru. Akka seenaatti yoo ta'e jaarraa kudha ja'affaa keessa namni seenaa Oromoo jallisee barreesse Qeesii Amaaraadhaa Baahiree kan jedhamu. Akka malee Oromoo fi warra yookaan bishaan bineensa bishaan keessa tokko waliin firoomsee jechuudha. Warreen Oromoo ammoo warri guddaa sirriitti barreessan uummata tokkummaa qabu, uummata jabina qabu, uummata bal'ina qabu, uummata qabeenyaan jireenya qabu jechuudhaan seenaa Oromoodhaaf sirriitti barreessanii kaa'anii turan jechuudha. Uummanni Oromoodhaa bara dheeraa gumii maanguddoo jechuudha ture yeroo duraa. Gumii maanguddoo jechuun amaloota yookaan ammoo qotasoo fi hangafatti amanu. Maaliif qotasoo fi hangafatti jedhamu? Hangafa jechuun kasura lafa jiru kasura waa barate jechuudha. Qotasoo jechuun ammoo hangafa jala deema. Sirna kan jala osoo deemaa jiranii haala itti Oromoon gara sirna gadaatti dubbatu isa taasisee bara dheeraadhaaf guyyaa kana eegalame jedhameellee namni seenaan kaa'e waan jiriniif gadaan bara dheeraadhaaf Oromoo wajjin akka ture seenaan ragaadha. Kanatti aansisee gadaan Oromoodhaa tokkummaa Oromoo jabeessuu keessatti sadarkaa duraati. Keessaafuu yeroo dheertuu mootummaan Abisiiniyaa jedhamu naannoo kaaba yookaan ollaa Oromiyaa keessatti argamu bara dheeraadhaaf qabeenya Oromoof qajeelaa bara hedduu itti hormaachaa turan Oromoon tokkummaa waan qabuuf dhaabbachuu hin dandeenye lafa Oromoo seenuu hin dandeenye. Rakkina Oromoo kana dhageessuudhaaf ammoo warra Oromoo jiru dhaabbatanii kadhachuudhaan uummata Oromoo tokkummaa waan qabuuf qabsoo waan dandeenye qabeenya meeshaa waraanaatiin akka silaa argatanii tartiiba qabatanii waan silaa hin feegallee fudhachaa amantiidhaan warri Awurooppaa dura gara warra mootummaa Abisiiniyaa seenuudhaan haala isaanii gargaaraman haala amantii isaanii dura warri masallafamaa jechuudhaan warra mootummaa Abisiiniyaatiin walii gala jechuudha. Yeroo kana lafa Oromoo irraa dhadhaa, aannan, beeybii, midhaan adda addaatii fi qabeenya kuni lafa warra Abisiiniyaatti argamu keessaa akka oolu gaafachaa yeroo turan qabeenya Oromoo kan waliin isaa turan. Kanarraa kan ka'e akkamitti uummata kana cabsinaa rakkoo jettanii yeroo dheeraa itti deebi'an. Keessaafuu darbibbee kudhan irraa haga darbibbee kudha sadaffaa keessatti
kudha jaafaa keessa tokkummaa isaa deebisee lola silaa barbaachisu tarkaanfii fudhatee hanga hidhaa kaa lafa silaa Abisiiniyaa yoo ta'u waraanni Oromoo seenee hanga hidhaa fardi Oromoo lafa deemuu osoo jiranii uummanni naftanyaa bakka seenu dhabee gosa awwaloo galanii turan jechuudha. Maal kannuu tokkummaan yeroo jedhu tokkummaa halleeruu jabeenyaa jedha. Tokkummaa yoo dhabe immoo tokkummaa halleeruu nama siggeenyee dhaala. Fakkeenyaaf yoo fudhanne namni Oromoo lola dhibare uummata naftanyaa keessaa nama yeroo dheeraa miidhaa Oromoo irraa garaa turan hedduu ammoo takka nama jennee irratti hin dandeenye. Sanirraa immoo tokko kaasuu hin dirqama jechuudha. Namtichi dura bara keessaafu lola dhawaadhaa laafinni Oromoo irratti bardibbee 19ffaa jalqabarratti Oromoo gadaa gadhiisee namni bakkuma jiruufi bakka deemutti ifiin bulchuu fi gara mootummaatti itti jire jechuudha. Fakkeenyaaf shanan dibeedhaan leeqaa namteedhaa naannoo dhiyaatti akkasumatti naannoo shawaatti Oromoo osoo deemu gadaa isaa gadhiisee laafina guddaa keessa deeme. Yeroo laafina kana warri Habashaa hubatee Oromoon haala keessa jiru tartiibaan fudhatee qabeenya biyya Oromoo irraa waliin qabatanii lola dhawaadhaa Saala Sillaaseedhaan duratti jalqabame jechuudha. Bara 1853 Saala Sillaasee naannoo bara 60 Oromoo waliin wal dhabee dura dhaabbachuu jalqabee Teediroos akkasumatti Oromoo kana keessaafuu Oromoo waliin irratti xiyyeeffatee yeroo duraati. Teediroos lola hidhateessa keessatti uummata Oromoo miidhuudhaaf tartiiba ala galee osoo deemu Oromoo walloodhaa naannoo Baqqalaatti bakka jaarutti Teediroos waraana wakkituutiin ajjeefame jechuudha. Warri Amaaraa kijiba isaanii kaasuudhaan Teediroos waan waraana marfameef shukkuutiin dafee ajjeesee jaaru kijiba jechuudha. Nuti Teediroos Oromoorra dhukataa miti jechuudha. Achirraa kan ka'e yeroo lolli Teediroos dhaabbate Minilik lola baddu
Namoota sirna sanarratti hirmaatan keessaa kan dubbisneerru qabna. Warra hirmaatan sana keessaatii tokko obbo Ibroodha. Arraa waan kabajaa jirru wanni diina keenya gartee kan ummatoota lammii dhaloota kootii irratti hedduu balaa hamaa akkaan hamaa ta'e lammii toota irratti kan geggeessaa warreen turan arraa silaa namni kan dirame silaa hin irraanfatu. Hadir immoo ni irraanfataa kajansan oduma ta'uu akkasumaan lammiin koo biyya dhiiga isaa abaabilee isaatiin miidhamee akka gartee meeshaa ammayyaa ummatoota addaa jiraa argatanii lammii tooti irratti salii calanqoo harma muraa aanolee akkasumatti oromiyaa baadiyaa kaabaa kibbatti ummatoota oromoo irra rakkoo ba'aa kan ture warreen habashaadhaa arrannee deebi'anii ummata keenya irratti nurratti dhiichisuudhaan fokkina akkaan hamaadhaa silaa odoo hayyuu qabaatanii nama waa beeku ta'anii waan akkanaatti hin deebi'an ammoo hayyuun namni tokko yooni ummata tokko namni yoo gartee abbaan hubatee jabaatee nagaa qabaachuu baatte deebi'aadha nurratti waan kana deebisuudhaaf ayyaana adda addaa nurra dhaabbachuudhaaf gartee nurratti sirbuudhaaf isaan karoorfataa turan san oromoon bikka jiru dargaggeessi oromoo manguddoonni oromoo shamarran oromoo hundi dura dhaabbannaadhaan ayyaana kanarra kabaje dura dhaabbannaa jirra jechuudha. Akkatti kabajaa oolan immoo addoobseetu nutti hima. Uummanni Oromoo Naayiroobii keessa jiru waan hannafe natti hin fakkaatu baay'ee kabajaa gaarii gammachuu gaarii jaalala gaariitiin akka malee dabarsaa jirra amma yoo. Karaa dubartootaatiinis karaa dargaggootaatiinis karaa maanguddotaatiinis dura dhaabbannee walumaan harka wal qabannee waliin kabajaa jirra. Amma waan asirratti ta'aa jiru qophii adda addaa qopheessaniiru karaa koominitii Oromootiinis dubartoonni hundumtuu qooda fudhatanii dabarsaa jiru. Kanarratti sagantaa adda addaa jira. Qophiin sagantaa waa'ee harma muraannoolee kanallee dabarsaa jiru. Viidiyoo adda addaa jira. Diraamaa adda addaa illee waa'ee waan ekeraan jedhu irratti waa'ee harmaan muraannoolee irratti waa'ee kanarra dabarsaa jiru. Kanarratti uummanni hundumtuu gammadee akka gaariitti waanii kanarratti kabaja kanarratti gammadanii dabarsaa jiru. Galma guddaatti Naayiroobii keessatti kireeffatanii galmi sun iyyuuti irra darbee bakki taa'umsi dhabameeyyuu ala taa'aa jira namoonni hundumtuu. Namni akka malee baay'inni namaa baay'ee jira. Dubartiinis dargaggoonnis ijoolleen hannafaniiru hin jiru Naayiroobii keessatti. Dargaggoota hedduu sirna sanarraa qooda fudhatan keessaa tokko dargaggoo Ifaa Asaanaati. Kabaja addaa yaadannoo calanqoo fi aanolee sanarraatii maal akka barate isatu dubbatammoo. Akka dargaggootti waan an baradhe inni guddaan walitti dhufeenya uummata keenyaadha. Walitti dhufeenyi uummata keenya uummata Naayiroobii jiran uummata Oromoo baay'ee namatti tola. Keessumaayyuu adda kan isa godhu walitti dhufeenya dargaggoon eenyummaa isaa fi bakka jiru baree amma walitti dhufeenyi fi haala waan jaalala addaa uumuudhaan uummati hawaasi Oromoo Naayiroobii jiru tokkummaa cimaadhaan ayyaanota garaagaraa gaggeeffachaa ture. Akka hawaasaatti ayyaaneffatee ture. Akka dhaabattis ayyaaneffatee ture. Amma immoo ayyaana kana sababeeffachuudhaan calanqoodhaa fi aannolee sababeeffachuudhaaf uummati Oromoo Naayiroobii jiru walitti qabamee tokkummaa isaa osoo keessaan hafin osoo hin harcaasin qabeenya isaatiin horii isaatiin gumaachee ofii isaatiin of danda'ee ayyaana addaa kana yaadannoo namoota du'anii kana ayyaaneffachuudhaa fi lola nafxanyoonni nurratti gaggeessan miidhaa nafxanyoonni saba keenya irratti gaggeessan dura dhaabachuudhaan balaaleffachuudhaan tokkummaadhaan dhaadannoo qabu hawaasi keenya dhiyeessaa jira. Dhaadannoo gaarii namatti tolu, dhaadannoo nama bohaarsu dhiyeessaa jira. Diddaa fincila garbummaati. Sanas wantoota hedduu namatti tolan illee gaggeessaa jira. Keessumaa dargaggoonni keenya diraamota garaagaraa walaloo garaagaraa dhiyeessanii balaaleffachuutti jiru. Itti dabalees immoo sirba Teedii Afroo akka hin dhaggeeffanneef uummati hawaasni Oromoo Naayiroobii jiru ara dhaamsa dabarfateera. Eenyu Oromoo kan ta'e sirba Teedii Afroo akka hin dhaggeeffanneef jechuudha. Minilikii immoo seexana gurraacha jechuudhaan maqaa addaatti moggaasee amma uummati Oromoo Naayiroobii jiru balaaleffachaa jira. Akka dargaggootti waan namatti toludha. Sagantaa nama gammachiisudha. Sagantaa nama bohaarsudha. Keenya immoo inni guddaan kan nutti tolee tokkummaa keenya tokkummaan kun immoo itti fufuudhaaf amma mariin hawaasaa godhamaa jira. Akkam goona waa'ee tokkummaa keenyaa irratti mari'achaa jiru. Tokkummaan keenya itti fufuu qabaa. Kana booddee diina gadi hin jennu. Diinnis nurratti hin sirbu. Teediinis nurratti hin sirbu. Wantoonni nurratti godhamaa jiranii fi waan miidhaan nurratti gaggeeffamaa
gaggeeffamaa ture deebiin irratti hin gaggeeffamu jechuudhaan balaaleffachaa jira jechuudha uummati Oromoo Naayiroobii jiru. Tole amma akka dargaggoota Oromoo keessaaf ala jiran irraa rakkinni amma ati jette sun jechuun miidhaa Minilik Oromoo irraan ga'e sun lammataa akka Oromoo irra deebi'ee hin geenyeef dargaggoota akka kee irraa maaltu eegama? Gama keenyaan mariin gaggeessine dargaggoonnis diraamota garaagaraa fi gama isaaniitiin dhaamsa isaan dabarsani dargaggoonni murtii nuyi fudhachuu qabnu dargaggoonni kanaan booda tokkummaadhaan kaanee diina keenya dura dhaabachuu qabna amma lubbuuttis ta'e wareegama baasuu qabna kana booddee diinni akka kaleessa dheengaddaa nurratti weeddisu nurratti sinsirbu diinni akka kaleessa dheengaddaa nun ajjeesu baasuu qabnu baafne diina keenya dura dhaabachuudha Oromiyaa immoo gara bilisummaatti geessudha kanaan walii galaa jira Oromoon Naayiroobii jiru dargaggoonni Oromiyaa keessa jiran dargaggoonni biyya hambaa jiran hundinuu dargaggoonni keenya gama keenya dargaggoonni Oromoo eenyummaa isaa baree dogoggora jiru yookiin immoo dogoggora darban ilaaluu dhiibnee tokkummaa keenya cimsannee ergaan keenya inni guddaan tokkummaadhaan gaanee Oromiyaa gara bilisummaatti fiduudha gara walabummaatti saba keenya fiduudha inni kun immoo ofii keenya wareegnee lafa jirru dammaqnee gaanee eenyummaa keenya sirrii sana alaabaa keenya immoo faajii keenya addunyaa irratti beeksisuudha ergaan dargaggootaaf qabu dargaggoonni keenya dammaquu lafa rafanii jiranii dammaquudhaan jedha ergaan qabu. Gochaa suukkanneessaa Minilik lammaffaa sana immoo warri balaaleffataa oolan Oromoota qofan turre. Sabaaf sablammoonni biroos irratti qooda fudhatanii jiran. Sabaaf sablammootaa fi uummatoota kibbaa bakka bu'uudhaan namni argaman tokko obbo Jibriil Mohaammed jedhamu. Hadiyyaa bakka bu'anii. Akkasitti dubbatu maaliif akka irratti argaman isaan immoo? በግልጽ ሁኔታ ሲንቀሳቀሱ የነበሩ አባላት ዘፋኞችን በማዘጋጀት ስፖንሰር በማዘጋጀት ለማድረግ ያሰቡት ድርጊትና ሴራ በጣም ጥሩ ስላልሆነ በጣም አጸያፊና በጣም አስቀያሚ ነገር ስለሆነ ከዚህ በፊት የነበረውን አሁንም በእኛ ህዝብ ላይ ለመድገም ስላሰቡ በኦሮሚያ ላይ የተጠነሰሰው ጥንስስ እኛ ጋር መጥቶ እንዳይፈነዳ ኦሮሚያ ጡት ሲቆራጥ እኛ ጋር ሲፈጸም ነበረ። ምኒልክ በተመሳሳይ ነው ድርጊቶችን በኢትዮጵያ ሲፈጸም ነበር። እኛንም ጭቃ እያስቦከን ነበረ ከደቡብ። እኔ አሁን ዛሬ ደቡብን ወክዬ ነው እዚህ ለመገኘት የፈለኩት በራስ ፈቃደኝነት ነው የተገኘሁት እዚህ ጋር። ስለዚህ ይሄ ያሰቡትን ድርጊት ለመውገዝ እዚህ ተገኝተናል። ፕሮግራሙ በጣም ደስ ብሎኝና ኦሮሞ ብቻውን መንቀሳቀስ እንደሌለበትና ብቻውን እንዳልሆነም ለማረጋገጥ ከኦሮሞ ጀርባ ሌሎች ሰዎችም እኛም እንዳለን ጭምር ለመግለጽ ነው እዚህ የተገኘሁት። አንደኛ እኛ በጋራ በተለይ ከዚህ በፊት የተፈጸመው ነገር እንዳይደገምብን በጋራ መስራት አለብን። እኛ በደቡብ ክልል ስንመጣ እኛ ኩሾች ነን። አንደኛ የኩሽ ኮሚኒቲ አንድ መሆን አለበት። ኩሽ ኮሚኒቲ አንድ ሆነን ሌሎችንም በእኛ ውስጥ ያሉትን የተጨቆኑ ብሔር ብሔረሰቦችን አንድ በመድረግ ያልተጨቆነ ብሔረሰብ የለም፣ ሁሉም የተረገጠ ነው። ወደ ደቡብ ክልል ቢትሄድ ስልጤ የተረገጠ ነው፣ ጉራጌ የተረገጠ ነው፣ ሀዲያ የተረገጠ ነው፣ ከምባታ የተረገጠ ነው፣ አላባ የተረገጠ ነው። ያልተረገጠ ብሔረሰብ የለም። ሲዳማ የተበደለ ነው፣ ጌዲዮ የተበደለ ነው። ቢትሄድ 56ቱ ብሔር ብሔረሰቦች የተረገጡና የተጨቆኑ ናቸው። ስለዚህ ይሄ ጭቆና ከዚህ በፊት የነበረውን ደግሞ እንደገና ለማንሰራራት እየሞከረ ስለሆነ በአንድነት ይሄን ኃይላችንን አጠናክረን በአንድነት መግታት አለብን የሚል ዓላማ ነው ይዘን የተነሳ ነው። እየሰራንም ነው ያለ ነው። ከዚህ በፊትም እየሰራ ነው። አሁንም በአጠናክረን በመስራት ላይ ነው ያለ ነው። ዛሬ ደግሞ በዚህ አጋጣሚ እችን መድረክ በማግኘቴ የምኒልክ ጉዳይ ብቻ ሳይሆን አትኩረን መሄድ ያለብን ያለውን የመብት ረገጣውን ለማስወገድ እና ነፃነታችን ለማግኘት ይሄ የምኒልክ ጉዳይ እንደ መታሰቢያነት ይዘን ነው ላለነው እቅድና ለምንሰራው ስራ ሁሉ ወደፊት መመራት ያለብን። ይሄ የምኒልኩ ጉዳይ ማነሳሳ ነው የሚሆነው፣ ለእኛ ማነሳሻ ነው እንጂ አነሳስቶናል። ግን ይሄን ገተን ደግሞ ይሄ ብቻ ሳይሆን ሌላውንም ለውጥ ማምጣት አለብን። አንድነታችን ማወጅ አለብን። አንድነታችንን ማረጋገጥ አለብን።
keessa. Dhaggeeffattoota keenya yaadannoo aanolee fi calanqoo sababeeffatanii qophii addaa warri Naayiroobii qopheeffatan kan qindeeffanne kan walitti xumurree jirra. Qophiin imalaa irraas kanuma. Dhaggeeffattoota keenya qophiilee keenya har'a kanumaan xumurree jirra. Waan nu waliin turtaniif guddaa galatoomaa bakka jirtanitti nagaa isin hawwinee jirra. Fayyaa ta'a.